Akkam jirtu hordoftoota keenya egaan ammoo viidiyoon ittiin dhufee barattoota yookaan immoo barattoota jechuun nama rakkisaa immoo ogeessa fayyaa ta'aniiru. Ogeessota fayyaa amma laayisenshaalii egzaamii akkasumas immoo egzit egzaamii milkaa'anii jiran ulaagaa hundumaa guutanii jiranii amma gaa eeyyama ogummaa isaanii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraati akkasumas immoo naannoo jijjiiran irraati. Naannoo Beenishaangul, Amaaraa, Tigraay naannoo adda addaati akkasumas Sidaama dabalatee iddoo adda addaa teessanii kanneen ogummaa fayyaadhaan digirii keessan xumurtanii eeyyama ogummaa keessan biiroo eegumsa fayyaa naannoo keessaniidhaaf fudhachuuf jettan viidiyoon kun garuu siistama biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaadhaan gatii hojjetamee fi naannoo jirtanitti siistama kan biraa qabaachuu danda'u gatii ta'ee fi kan isaaniidhaan seenuu dandeessu kun garuu kan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaadha. Kanaaf kanneen naannoo Oromiyaatti laayisenshaalii egzaamii milkooftanii egzit egzaamii milkooftanii eeyyama ogummaa keessanii baafachuuf jettan haala armaan gaditti kanatti aanee viidiyoo dhufuuni haala kanaan deemtanii kutaa 8 eegaltanii keessan kaardii keessan upload gochuudhaan kutaa 8 kaastanii hanga kutaa 12tti kan jiru kanneen kutaa 10tti xumurtan immoo kutaa 10 maatirikii keessan akkasumas COC keessan dabalatee digirii keessan akkaataa itti upload gochuu qabdan viidiyoo kana isiniif hojjedheen jira. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon nuti gadhiisnu yeroo yeroodhaan akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti ceenu. Akkam jirtu nagaa keessanii egaan akkuma waadaa isiniif galee kunoo isiniif hojjechaa jira. Liinkii kan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa searchii keessatti dhaqnee maxxansinaa sana booda kan akkas jedhutu nu dhufa welcome to HRMI sign up kan jedhu dhufa. As keessatti maal goona imeeliitiin akkaawunti kana banachuu barbaannu hin galchinaa akka fakkeenyaatti Milki Health saayinsii jedheen siniif gashaa jira akka fakkeenya viidiyoo kanatti hojjechuuf jedheenidha. Egaan sana booda maalidha kan nuti gochuu qabnu imeeliin kuni kan biraattiin banamee laayisensiin ittiin ba'uu hin qabu yeroon isiniin jedhu si'a lamattiin isiniin jedhu akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa kan kanaan dura ittiin yaalamne yookaan ittiin hin galmoofne ta'uu qaba. Lakkoofsa bilbilaa haaraa imeelii haaraa akkasumas erga kana keessatti barreessitanii imeelii keessan erga kana keessatti barreessitanii booda ishee kana cuqaastu sana booda xiqqoo eegduu kallattiimaan imeelii keessanitti isiniif ergee jira jechuudha. Kallattiimaan gara imeelii gaafa dhaxxanii kan akkas jedhutu isiniif dhufa. Sana booda maal kan gochuu qabdan isa cuqaastu gaafa cuqaastan dear our customer jedha you are receiving this email because we received create account request from you for your HRMIS jedha. Sana booda create account ishee jettu sana akkaawunti banachuuf dhagateef create account sana cuqaasna gaafa isa cuqaasnu waan akkasiin nu dhufa username jedha. Username kan barbaadan galchuu dandeessu fakkeenyaaf amma milkii jechuun danda'a maqaa koo gabaabsees ta'uu danda'a maqaa koo guutuu ta'uu danda'a username kan barbaadan galchuu dandeessu. Sana booda passwordidha. Passwordii maal gochuu qabdu passwordii capital letterii tokko small letters itti makuu qabdu warroota akka aatifaa warroota simboolii ta'an itti makuu qabdu lakkoofsa fayyadamuu qabdu strong gochuu qabdu passwordii keessanii. Sana booda inni gararraaf inni gajjallaa wal fakkaachuu saammoo show password isa jedhu kilikii gootanii dhaqanii ilaaluu qabdani. Wal fakkaata taanaan gara first name itti ceetu first name innattu maqaa keessan barreessitu akka fakkeenyaatti milkiin barreesseera. Middle name jedha middle name irratti immoo maqaa koo faan ta'uun jedheen barreessa. Inter last name jedha achitti ammas immoo maqaa milkiidhaan banaa ergatiteef guuttataan jedha. Gara gadiitti gaafa dhaqnu immoo sim jedha amaariffaanidha. Milkiin jedhee ingiliff amaariffaan barreessa. Milki ergan jedhee booda yaabbaat sim isa jedhutti hin gadi caa yaabbaat simii keessatti immoo milkii faantaa'uun jedheen barreessa. Sana booda faantaa'uun ergan jedhee booda yaasim jedha guuttataan jedha. Guuttataa faantaa'uun isa jedhuun inni irraanfadhe kanaaf bukkeetti maaliin godha
taa jedheen barreessa Amaariffaanis. Sana booda ittiin ce'aa jenderedha. Jenderii keessan saala keessan fiimaliidha moo meelidha filattu. Anuma milkii irratti guutaa irra gatite fakkeenya fudhanne meel jennaa. Gara sana booda bilbila jedha. Bilbilli kun kan kanaan dura ittiin yaalame yookaan akkaawuntiin ittiin kun ittiin baname ta'uu qabu. Imeeliin isaa haaraa ta'uu qaba. Isa booda erga guunnee booda gara sadarkaa barumsa keenyaa nu gaafata. Dippiloomaadha moo digriidha moo maastarsiidha moo PhD moo MDdha dooktariidha jedha. Kanaafuu isin dippiloomiidha yoo taatan dippiloomiirratti, digriidha yoo taatan baachilar digrii, maastarsiidha yoo taatan maastarsi jedhu kilikii gootu. Sana booda gara gadi gaafa dhattan current profession jedha. Amma professioniin keessan maal jedhamedha kan inni waamamu. Isin digriidha yoo taatan digriin keessan maal jedhama, dippiloomii yoo ta'e dippiloomiin keessan maal jedhama. Amma fakkeenyaaf nuni kan digrii fudhannee irra gati ta'ee fi digrii keessan narsii irratti yoo jenne nurse profession kan jedhu kun kan keessanidha. Nurse professionitti buutu. Sana booda gaafa gadi siqtanii lokeeshinii amma jiraachaa jirtu kan jedhu ol siqtee kan argamtu. Lokeeshinii kan intineeru jira. Lokeeshinii iddoo amma jirtanidha. Ishee kilikii gaafa goota riijinii maguutaan rakkoon qabu. Riijin gaafa sin jettanii yookaan Oromiyaa sinii fidaa yookaan riijinii iddoo jirtan sinii fidaa. Kun kan Oromiyaadha gati ta'eef garuu Oromiyaa sinii fidaa. Yoo lakkoofsa isin ittiin amma guuttan kun kanaan dura ittiin banameera ta'e kan akkas jedhutu siniif dhufa. Akkaawuntiin bilbila kanaan banamee ture isiniin jira. Kanaafuu itti deebitanii lakkoofsa sanaan banuu qabdanii lakkoofsichi haaraa ta'uu qaba jechuudha. Amma gaa lakkoofsi bilbilaa sun haaraadha yoo ta'e nuu fudhateera yoo ta'e sana booda imeelii keessaa immoo ala baanee dhufnee maal goona iddoo silaatti deebina. Iddoo silaatti gaafa deebinu maaltu nu dhufa? Get start ishee jettu kanatti cuqaasna. Sana booda as nu geessaa. Imeelii sila achirratti guunne gaa sila karaa imeelii keenya gallee irratti barreessine akkasumas paaswordii keenya finne asiitii hin galle akkaawuntii kireet goone irra wanta ta'eef wantootni appoolootaan baay'een waan jiraniif gaa amma asirra finne yuuzarneemii keenya gashina irra keessatti jala irratti immoo maal goona paaswordii keenya gashina. Sana booda maal saayiniin gaafa jennu maal nu fidaa waan akkas jedhamu nu fidaa. Sana booda next ishee jettu kana moggaratti argamtu kana cuqaasna. Sana booda waan akkas jedhutu nu fidaa. Application category, application history, payment process kan jedhutu nu dhufa. Application category gaafa bannu new kan jedhutu jira. New sana cuqaasuu qabna isin haaraara wanta taatanii fi sana booda mandatory document jira. Mandatory documentiin eenyuuf haadha kutaa 8 kutaa 10 warra 10 itti murtan kutaa 10 akkasumas COC keessan kutaa 8 kutaa 9 kaastanii kan jiru transcriptii keessan akkasumas kan kutaa 12 exit exam keessan laayisensii keessan teempoo keessan isaan kun egaa kan isaan galuu qaban iddoo kanarradha jechuudha. Hunda isaa sitti fiddanii upload gootu. Egaan gaafa upload gootan dokumentiin keessan PDF-dhaan ta'uu qaba. Wordidhaan ishiin jedhu suuraadhaan ishiin jedhu kanaaf gara PDF-tti convert gochuu qabdu. Ergasii booda maal gootu save kan jettutti buutu. Gajjallaa akkuma isin argaa jirtanii sinii galmeessaa taa'aa jechuudha. Dokumentii as bukkeetti PDF-tti convert gootan hundasaa kan kutaa 8 kaasee jiru hundasaa hanga teempoo keessanitti student copy keessan dabalatee erga upload itti gootanii booda immoo gara gadiitti gaafa siqtanii foormii guutuu qabdan. Application foormiin jira. Foormii sanarra bara dhalootaa bakka dhalootaa waan hundumaa nationality keessan lakkoofsa manaa daataa hundumaa waan sin gaafatu qaba. Isa guutuu qabdu. Erga guuttanii booda gaa baay'ee rakkisaa kan ta'e foormii kana gaafa guuttan wanti baay'ee sin rakkistu iddoo suuraadha. Suuraa keessan gaafa upload gootan kiiloobaaytii 4 hanga 5 ta'uu qaba. Akkasumas piikselii 100 baay'isuu 120 yoo hin goone ishii jedhee isiniin fudhatu. Kanaaf akkasittiin sirreessaa. Gara taanutti immoo gaafa ceenu digrii keessan eessa akka fixxanii warri kutaa 10tti xumurtanii dippiloomaa barattanii dippiloomaa irraa COC sana booda digrii keessan immoo bakka biraatti dabartanii dhaabbanni barnootaa sun tokkosa ta'u gargaarsa ta'u dippiloomaa iddoo akkasittiin baradhe digrii iddoo akkasittiin baradhe jettanii akkasumas immoo gaafa guuttanii irra keessa yoo argitanitu ta'e yuunivarsiitii jedha. Yuunivarsiitii yookaan kolleejitti barattanidha. Gara gadiitti siqee immoo kan gaafatu bara meeqa jalqabdee bara meeqa xumurte kan jedhu jira. Maqaan isaa maal jedhame waamama jedha. Gara gadiidhaatti waan gaggaafatu qaba. Waan sana sirriitti guutuu qabdu. Yoo itti dabaluu barbaadan immoo booksii kan biraatti dabaluu yoo barbaadan add new isa jedhutti buutu. Kan biraatti isinii dabalaa jechuudha. Booksii irratti waa dabaluu waa barreessuu barbaadan
isin gaafata sanarratti wanta isin gaafatu sana aadneewu jechuudhaani barasaa bara eegaltan baratti eebbifamtan bara eegaltan baratti eebbifamtan hundasaa gashuu qabdu jechuudha. Gara gadiitti gaafa sittan immoo publication jedha. Publication yookaan immoo additional attachment like CPD jedha. Publication jechuun research publish gootan yoo qabaattanii title isaa barasaa akkasumas description isaa waan isin gaafatu qaba. Inni digriidha taataniin kan publish gootan yoo jiraattan isheema kana cuqaastanii sana booda achi keessatti mata duree isin gaafata, description isaa isin gaafata, achi keessatti copy gootanii fiddanii kaa'uudha. Akkasumas linkii researching keessan irratti publish ta'ee jiru linkicha as keessatti maxxansi kan jedhu jira. Linkii sana achi keessatti fiddanii maxxansitu. Akkasumas CPD inni jedhu kuni CPD ni warroota ogummaa fayyaarra jiranii waggaa 5 erga tajaajilanii booda ogummaa isaanii gaafa haaromsachuuf jedhan CPD leenjii karaa online baratamu tokkotu jira. Isa kan inni gaafatu barattootni reefu laayisensii dabartanii eeyyama ogummaa kana baafachuuf jettan garuu siniin inni ilaallatu isa inuma dabartu. Steppiin isinitti agarsiise kana hundumaadha mandatory document application akkasumas institution publication additional attachment kan jedhu hundumaa seeraan guuttanii biographic data keessan seeraan guuttanii suuraa galchitanii waan hundumaa erga xumurtanii booda maallaqa kan isin gochuu qabdanii erga gashitanii fittanii booda sign and apply ishee jettu isheen itti mare kana ishee cuqaastu yoo sirriitti guuttanitu ta'ee successfully applied dha. Yoo sirriitti hin galchine ta'e immoo erroriin jiraachuu iddoo akkasiidhaa dhaqee dogoggora qaba sirreessi kan siniin jedhu sinii dhufa. Kanaafuu kana yoo xumurtanitu ta'ee laayisensii keessaniif apply gootanitu jechuudha. Feedbackiin karaa emailii keessanii akkasumas immoo password username keessan gaafa galchitan karaa keessaa wantoota sirreessuu qabdan commentii ta'es kan isiniif deebi'u ta'a. Kanumaan guyyaa murtaa'e booda teessanii eeggattu jechuudha. Egaan kanan gammaatti dhaggeeffattanii akkaataa itti eeyyama ogummaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaadhaatti baafattan ture. Egaan hubachiisa nuti isin hubachiisuu barbaannu inni guddaan qaamaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa deemuudhaanii ofumaatii qisaasama qarshiif yeroo ofiin saaxilinaa karaa websaayitii isaanii kana apply gochuu dandeessuun isiniin jechuu barbaada. Kanneen ogummaa fayyaarra jirtanis kanneen reefuu ogummaa fayyaa bobba'uuf jettanii eeyyama ogummaa keessan baafachuuf jettanii karaa siistama kana qofaadha kan isin baafachuu dandeessani. Haalli siistama kana ammayyuu baay'ee kan isin rakkisu yoo ta'e biiroo eegumsa fayyaa magaalaa yookaan immoo kan godina deemuudhaanii furmaata isiniif kennuu danda'u. Kanaan ala garuu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa deemtanii ofumaatii qisaasama qarshiif ofiin saaxilinaan isiniin jedha. Dhumarratti paymentii wajjin wal qabatee gara gadii kan jiru paymentiin erga hundumtuu raawwatee booda approve erga isinii ta'e booda kaffaltaniidha kan isin wanta hundumaa xumurtanii inni amma miti sana erga komantiin isinii deeffamee waan hundumtuu sirriidha jedhamee boodadha kan isin kaffaltanii. Ammaaf garuu kaffaltii wajjin kan wal qabatu wanta isin apply gootan hin jiru. Galatoomaan isiniin jedha kanan gammaatti daawwattan turtanii kanneen